Baganagaan dhuftan ilmaan Oromoo kanagaan ooltan oolmaa gaarii kanagaan bultan bultii gaarii isinin jecha akkuma argitan mata dureen kiyya iltiginnaan waan qabattuu fi waan gadhiiftu wallaalteerti tokko ibsa Amnesty Internationalin baase ilaalchisee dhugaa Oromoo ka awwaalamte waggaa lama sadiif awwaalamte cinaa ka awwaale paartiilee Oromooti. This obvious kana natti fakkaata warra gaafa sanbilisoomne ilma abbaa gadaa jedhu adda dhugaan sun marti irra galtee akkuma argite dirree baate lama haasawa Brigadier General Kamal Galchuu godhe sanirraa kana lama irraa xiinxaluu godha walii fi dabarsaa namallee naffeera maali gaheen jira kana gaje sirba umarii kanaan woboon jabaatee olole Oromoo yaa qabli soofsu ammallee isinii maan inni ebjotina waliif dabarsaa namni as keessa hirtan ergaa kana lamaan irraa mata duree lafa kaa'e san lamaan irraa dabarsa intala mataa kiyya mul'ata kiyya hubannoo kiyyarraa muuxannoo qabsoo waggaa lama sadii yoo xiqqaate waggaa afur keessatti dabarsine jechuu walumaan hundi keenya kanarraa kaanee muuxannoo ofiijoorraa yoo waggaa 27 ballee sirri beekuu baanne yoo xiqqaate muuxannoo waggaa 10 ol ofiijoon ilmaan Oromoo darara sanirraa kaaneeti jechuudha. Sirban beektanii fi miti sirbanni gayaa dhageettanii sirbi kama duraan beektan woboon jabaatee lole diina isaa mancaasee qolee kuma Umar jedhe Oromoon ajandaa nuu kenname yookaan ajandaa diinni nuu kennu diinni guddaan ilmaan Oromoo ilmaan naftanyoota ka afaan Oromoo dubbatan ka opidoo keessa turan ka ama bilxiqinnaa ta'an ifatti ilmaan Oromoo kana wali himaa kana wal barsiisa maatii keessan barsiisa gabrummaan akkamitti namatti akka dheerattu nu fakkaatanii ilma abbaa gadaa fakkaatanii afaan Oromoo dubbatanii ilmaan Oromoo gabroomsuuf deeman. Bilxiginnaan yoo itti jabaate gabroonfataan alaabaa kanas qabatee isin gabroomsuu danda'a. Tana isiniidhaam ilmaan Oromoo. Yoo itti jabaatte kunoo Oromoon bilsoomee bakka alaabaa qabnee bakka. Hagana deema namni si gabroomsuu barbaadu hagana deema hagana gadi fagaata yoo ati hagana qarbuute hin taane maaliif kana qabate kaleessa namni ajjeesaa ture namni diina jala nu qabaa ture jennee tokkoon ilmaan Oromoo kutaalee keessa jirtan ganda keessa jirtan hin rafina dammaqa political awareness qabaadha awareness in akkanumaan yookaan tufoozoo samoona tokko isa dhiisa tasgabbaaya seenaa nurra dhufne maali qabsoo nurra dhufne maal irratti wareegamne hogganni nu qabnu moo hoggana akkamiiti currently ka amirra jiru namni kana yoo of gaafate at least maaliif qabsaaya maaliif wareega kennu dura maaliif akka wareegamtu beeku sirra jiru dura namni keenya akkuma argitan gabrummaan bara dheeraa waan nutti dheeratteef ka dhufe marti nu dogoggorsa ka dhufe nu afoo taa'e marti hoggana nutti fakkaata laala bilxiginnaan hadha waan qabattuu fi gadhiiftu dhabdee Oromoolee ofirraa dhabdee dhaabolee Oromoo tokko ofitti harkifattee maqaa maaliitiin maqaa biyyaa jedhu biyya haasawa Jeneraal Kamal Galchuu hadhaasa ilaala namni Oromoo tokko kanallee cinaa kan godhe Jawaari dhaaban beekamne badhe maa ol fuudhee hafarsee Oromoo afotti agarsiisee booda ima salphata marti isaatu haqa Jawaar waan dhossuun qabne tokko keessaa dhagamti namni akka paabaa'uun dhagamti akka horatu ka godheen Jawaari miti yoo dhugaa wali himu haqa yoo walitti himu dhaaba sadiin kana jira ammaaf sadiin kana amanamoon jedhee gaafa kaafaa wajjin tuur godhu dabarse natti fakkaata malee namni jiraa isaa yuun beeku kanumaan kora godhannee kana godhannee miseensa gana qabnaa jedhee haasa hadda waan Kamal haasa'e dhageettaniirtu Jeneraal Kamal Galchuu waan haasa'e ani jedhe paartiin biyyoolessa Oromiyaa guyyaa hardhaa bilxiginnaa dhiisii waan fedhe yoo ta'e humna qawweetiin mootummaa kana ni diiga'ee namni dhufe yoo jiraate yookaan dantaa Oromoo falma jedhee dhufe yoo jiraate anadha bilxiginnaa wajjin paartiin kenne ifatti dubbateera deemaa dhageeffadhaa viidiyoo nuti gaafa ati bilxiginnaa wajji akkasitti dhaabattu numarra wajji hiriira uummanni Oromoo kana baradha namni kuni
ani baay'ee yeroo baay'ee siyaasa isaallee jaaladhu ni beektan na fakkaatee hin fedhullee duraan irraayyuu naan ta'u haga tokko qooda inni qabsoo keessatti qabu moo kaaya dhugaa inni qabullee beeka garuu kabajaallee daangaa qabdi namni yoo akkatti dubbatu hin beeyne waan achi keessatti dubbatame gabbayeetti akkamitti haasaa nama hogganaa miti nama qabsoo siyaasa keessa ture jedhaa miti wanni isarraa mul'atu waan akka gumaata qaba abaa'oo keessaas inni hogganaa itti aanaa waraana waliigalaa abaa'oo ture namni kun hangam fedhe ijuma baasanii ijuma goggogaa kana baasanii an osoo kamaal ta'e abaa'oon dhaaba dullacha yookaan dhaaba lafa ture dhaaba seenaa qabu ani kun naaf hin malu persentii 40 naaf mala jedhe yes hin malaaf jedhee amanaani akka nama tokkootti yooma achi keessattis qabsaa'u baad yes abaa'oon qooda guddaa dhaaba kamii olitti qooda guddaa qaba kana uummata oromootu beeka har'aa qabsaa'onni maqaa abaa'ootiin shanee itti laxxafamee wareegamaaran miseensa abaa'ootii miti guyyaa har'aa ijoollee alaabaa tana qabatanii deeman wareegamaara to speak frankly hangam fedhe persentii 40 miti persentii 50 yoo fudhate yoo itti xiqqaate malee abaa'oo ittiin baay'atu persentii 25 naa kennanii kanaaf eenyullee seenaa malee ta'u bar wanti marti jira kenna jarri kun I don't know siyaasnis galee fi natti seenaa malee ta'u isinitti meetanaan dura kaampaanii Toyota tokko warri makiinaa bitachuu barbaadan yookaan biyya Toyota Mercedes BMW makiinaa gurguddoo beekamoo jechuudha brandii bitatta malee makiinaa miti brandii bitta abaa'oon dhaaba dhiigaaf lafeen as ga'e dhaaba yookaan gizee 8-9 of jijjiiree kudhan akka dubartii sagaagaltu as ga'e miti kana beekuu irra jira namni Oromoo tokko kana yeroo baay'ee maal goonaa tokkummaa Oromootti sinaa tokkummaa Oromoon kun jabaatuu qabaa qaxxi tama ija baasanii aangoof deemanii uummanni Oromoo akka dubbataa ture jarri kun aangoof deemaa aangoo barbaadanii Gitu. Kaafaa on persentii 35 tunaa mala ni kaafaa ollee baay'ee irraa dubbachuun fedhu. Qooda qaba gumaata qaba hunduu gumaatuma qaba dhaabsa Oromoo kana keessa hunduu gumaata qaba fakkeenya gajarraa baana gaafa gala gumaata qaba garuu gaafaatti gadi buutee gadi of salphifte sibiran dhaabatu namni maal jedhee dhaabate bakka safafaa akkamitti dhaabata namni dhugaa dubbateellee jira achi keessa kuni marti afaan siyaasaatiin haasawaa malee yoo hin beekne biltsiginnaa afoo gadi baatee gaafa OMN irra dubbatu paartii biltsiginnaa jetta gaafa wanno irratti baateetti OBN immoo gannoon biltsiginnaa si affeeru badhaadhine jetta kanuma kana dhiiftee miidiyaa ijaarattee as baatee miidiyaa pilaatfoormii ho'i qopheeffattee homa akka feesbuukiin dura haasofnu kana kawaan paabaa dabarsu miidiyaa kee asuma waamattee akkuma jawaar OMN waamattee saa barbaadu dura dubbatu waamattee dubbatu yoo miidiyaa nama si affeeru barbaadde gaafa achi dhaabatan as fakkaata hin danda'amu haasofti har'aa isaa kun persentii 60 gara biltsiginnaa deemu maal jechuun ummanni Oromoo ati biltsiginnaa wajji dhaabattee yoo lolte nu biltsiginnaa balleessuuf humni kamis yoo dhufe balleessuuf ani qophii Dabratsiyoon ka'ee hin lolaa naan jedhee lola duukaan ani akkasii amanaa beek burjaajaa akkuma barbaade namni akkuma barbaade hoggaa 27 nu sodaachisa hoggaa 27 turee tipelefe eenyu kanu dararaa ture OPDO miti hiriyoota kee OPDO keessa ture mi Kamal Brigadeer Kamal Generaaltota ati leenjisaa turtee mi ka ilmaan Oromoo gudeedaa turan kalu kamuraa turan warra afaan Oromoo dubbatanu mi mee gaafadhaa kaffee alofaa Tigree afaan Tigrifaa dubbatu miti baay'een isaanii dhugaan jiru kana dhugaa kana ndabsina keessa deemee federaalizimiin hin jira maal barbaadda jedhanii uleen akkatti ilmaan Oromoo tuma nama afaan Tigree dubbatu miti be nama afaan Oromoo dubbatu dhugaan kun akkamitti awwaalama isa duraa dhugaan kun akkamitti awwaalama atamma kaleessa dheengadda mootummaa Oromoo ijaarra haasawaa gaarii moraaliidhaan yoo haasanii harka namaa dhoofsisu mootummaa Oromoo akka taatutti ijaarra impaayera Itoophiyaa ni diigna amma moo har'amoo lakkiimu impaayera Itoophiyaa kana nama diigu hin barbaadu biltsiginnaa wajji dhaabadhee lolaa dura nageenya kiyyaaf nageenyi Kamaali Siiriyaa haa taatu biisoo barbaachisaa taate kanaaf atamma bil'onnoon Gibxii dhuftee lolaarte jeneraala Wayyaanee taatee jeneraala OPDO biltsiginnaa taatee dhattee Itoophiyaa lolta jechuudha nu keessa hin jirru daaraa godhan daaraa godhan biyya nu keessa hin jiraanne biyya ilmaan Oromoo itti salphatan itti jireenya dhaban akkamitti namni Oromoo qabsaa jiru tokko akkamitti
moraalii kamiin yoo feer ta'uu barbaadde na dhiiban yoo jette keessaan dhaaba kee jabeeffattee jabaa taate yoo mul'atte si deeggaran. Daawud Ibsaa beekaa ta'uu isaati amma reef mootummaan beekamtii waraqaa kennuu fi ABO qeeqa qaba maali kun tuffina kana ga'e kun Oromoo tuffachuu keeti Birgaatar Jeneraal Kamal galchuu Daawudii miti. Dubbiin kun kaleessa gaafa ijoollee waan beenne wallaalaan nama meeqa dhiifama gaafadheera hoggaa tokko dura dhiifama gaafadhe Oktoobar keessa. Waan lafa hin jirreen maqaa shanee jedhuun kutaan walirra duulchisanii kutaa wallaggaa qofa asirraa miidiyaa ijoolleen siyaasa seenaan beenne xuruuraa turte dhaaba Oromoo alaabaa Oromoo xiqqeessaa turte baay'inaan. Kun obvious. Kun immoo enough is enough. Uummanni Oromoo kana beekeera amma. Kan uummanni Oromoo beeka. Har'a nu alaabaa kana kennee alaabaa paapaa waa qabadhee adeemu barbaadda? Moo nama seenaan beenne moo gowwaa moo mankaraara moo seenaa irraa dheessaa bakka seenaan jirtu irraa dheessaat bukoo bukeessaa as deebi'aat uummata Oromootiif qabsa. Lakkii nu aangoo feenaan jettanii bakka Biraanuu Juullaa si'a kennanii dhaqii bilxiqinnaa ta'i. Jasit maqaa Oromootiin immoo maqaa Oromootiin daldaluun dhaabatuu qaba. Ati kan Daawud beekaa ta'uu isaati waraana sanachi hambisuun qaruu ta'e nama fagoo waa argu ta'uu isaati. Yes bakka goote. Ammallee waraanni bosona jiru ka Daawud wajji yoo jiraate he did good job. Kan akkasii amanaan. Ana ofii kiyya akkasii amana yaarraa. Mootummaan kun maal akka ta'e dursanii waan hubataniif kana godhan. Ati gaafsan maaf hin argin waan kana. Silaa osoo mana jiraanne har'a maal waraanni 300 galee har'a eessa jira? Rasaasaan dhuman marziidhaan dhuman qe'ee keessatti sodaachifamaa roorrifamaa jiraatanii miti. Maqaa shaneetiin ka isaan ka bosonaa galee miti. Namni baadiyaa keessa namni har'a alaabaa kana qabatee deemu seenaa Oromoo irra namni irra shanee dhamee giddirfamaan turre waggaa tokko oliif asirraa iyyaan turre. Isan argumoo kanaaf Daawud yoo aangoo qabate anaabotaan aan kennu mulumaan aan kennu na dhorgataa kanaafuu yoo gabroom waliin gabroomna Daawud bilisoomsuun qabu akkana amananii bari ilamee ilaala mataa isaanii ilaala. Kanaaf ani yoo nu aangoon qabanne achi keessatti yoo nuti paartiin keenya aangoon qabanne bilisummaa jedhama haabatu jedhanii amanan jechuudha mee haasawaa irraa ilaala. Nuti priority waan jedhamu jira. Priority kamiif dura kennama? First priority, second priority waan jedhamu jira. Hanna warri baratan ni beektan. Priority duraa ka kennamuuf nuti nama Oromiyaa ijaaruu kennina. Abbaa irreellee haa ta'u. That's first priority. Kun akkanaati. Akka ofiitti amanu akkasi. Fakkeenyaaf preferential sequence waan jedhamu jira. Warri electrical engineering bira preferential sequence. Sequencing tokko yookaan maashiniin tokko yoo raangoodhaa jiraate ta'e yoo inni dhaabate yookaan let's say first priority, second priority, third priority. Let's say amma halkan nu bira galgala kana bishaan oo'aan barbaadu qorraa dhiqachuu danda'a. Maaliif qorri jiru oo'aan qinxootiif dhiqachuu danda'a malee nu qorraa dhiqachuu danda'a. Maabiraatii malee garuu yookaan electric power malee hin bulu. That's my first priority. Okay? Kamtu dura kennamaadha ka jedhu. No har'a ka jedhu nama Oromiyaa tissu, nama hegeree Oromoo tissu abbaa irree san itti ilaalla waliin. Abbaa irree dhiisi dabal abbaa irree ta'e Isaayyaas hin caalaan haa gabroomsu. San gaafa san itti qabsaa akka dhufetti gaafa na bira ga'e. Eebjuu sodaa hirriben didanii jedha Oromoo. Namni Oromoo qabsaa jedhu akkamitti first sequence, second sequence akkami kana wallaala. Wallaala osoo hin taane hinaaffaa dadhabbii partii kee jaartee beeksisu globalize yoo godhuu hin dandeenye. Maa Oromoo komatta. Maa waan hin haasofne gabbaatee haasofta. Afaan kee cufattee jettu kabajaa kee ofirraa hir'ifte malee amma uummanni Oromoo beeka. Duras beeyna nuti beeyna duraanuu kanumatti hinaaffaan akka deemtan beeyna nuti. Kanaaf isin jala hiriirreen beennullee durumaa. Isin deeggarree xiqqoo ol qaqqabnee mee jarri kun haa jabaatanii tokko tokko akka hin tuffanne wagganni abaa'u nu tuffataa nu duubatti jettanii yaaddan. Wanti isin tuffataniif kunoo kana guyyaa tokkoon dhangalaaftan gabbaaftanii. Amma Kamaal abbaa dhugaa Kamaal akkasii akkuma hangaasaa jechuun hangaasaa abbaa dhugaa jennaan akkuma argatarsa irraa waan akkasiisan nama jeneraala guddaa tokkorraa waan akkasii arguu kiyya baay'ee gadda. Baay'ee gadda. Kabajaa ofii qabanis gumaata qabsoo kaleessa keessa qabanis ofirraa hir'isan. Ofirraa hir'isan ammaa kun guyyaa tokkoon kiiloon gadi bu'eera. Argitanii miti? Nu dalagaa amannaa nu akkasii amannaa. Maal daladdee lafarraa maal dalagaa amanta? Har'a miseensi hidhamaaru miseensa abaa'uti lafa kanarraa kan duguu gamaaru
akkas dugugaa sanyiitti kalfaa dugugamaaro kana percentiin 40 naaf mala abaa yoo jedhan balleesse yes percentii 40 percentii 80 to abaa of mala yoo dhugaa taate seenaa Oromoo biqilchuu keessatti seenaa Oromoo barreessuu keessatti fidime wanni gumaata paartiin kee gumaacha uummata Oromooti meela lafa kaay mee lafa kaay fidime wanni kitaabuma tokko chaati barreessitee dhaloota dabarse paartiin keessatti hoggantoota ABO keessa irratti tokko lama miseensa ABO keessa tokko lama irraa kaasee seenaa Oromoo siimuu danda'an tokko lama gaduma xiqqeesse mee paartii kee keessa namu kitaaba tokko cha barreesse fidime namu kitaaba tokko cha qopheesse uummata Oromooti seenaa Oromoo lafa kaay guyyaa inni diidda axrii garanaan diidda garanaan ijaarta alaabaa jijjiirta kaangoota kana seenaan kee kana baay'ee gabbaanii argitee osoo walis qeequu baannee Oromoo jidduutti akkana uumuu baatee natti tola garuu akkatti dubbattuun qabdu akkatti waan daddabaa waan xixiqqishuu irra deemanii haasa'an ABO'n osoo jiraachuu baate Oromoon lafa badeera lafa kanarra kuna dhugama osoo akka paartiitti jechuu barbaadeetan maybe namni tokko Daawid maal godhe jechuu mala maybe homaa godhuu dhabuu danda'a Daawid akka paartiitti ABO'n osoo jiraachuu baate arraate yookaan maqaan keetu maqaa Oromootu nun falmatu turte atuu mataan kee ABO'n osoo jiraachuu baate Daawidadhaan Oromoon jedhu kun Kamaaladhaan Oromoon jedhu dhugaa wal him Oromummaa barsiisee akka itti falmatan naashinaalizimii barsiisee wareega gurguddaa gana jedhama biyya san keessatti baasee gocha sukkanneessaa wanni ABO irratti hin taane maaltu jira mee lafa kanarra maqaa ABO'ti wanti ilmaan Oromoo irratti hin taane mee maaltu jira so kanaaf naaf mala Daawud yoo jedhe percentii 40 naaf mala isa jarri eega olii odee 25 siike beekaa yoo taate ani osoo si ta'e yes 25 paartii dheengadda jaarrame yes nagaa eega bilisummaa Oromoo feete eega uummata Oromootiif qabsoofta ta'e what you need maal barbaadda kanaaf uummata Oromootiif osoo hin taane ka qabsooftan isin ego mataa keessanii ani eenyu gadi ana akkasii wareega mataa dhuunfaatti baafte malee paartiin kee wareega guddaan baafne kamaal akka nama dhuunfaatti yes wareega guddaa baafte Oromoodha dhuga akka nama dhuunfaatti akka paartiitti garuu zero nama meeqa paartii ABO jala wareegame mee nama wareegame lama maqaa dhayna waan sobaa ila waan lafarra jirre argite dhugaa malee ta'u wanti marti bar dhugaa irra jette haqa irra jette hin ta'u seenaan qabu waan seenaan qabne isaa fitta sitti mee beeyan kaampaanii makiinaa tokko bitattu kaampaanii bitta loogoo bitta maqaa san waan itti amantuuf you trust the company they build the trust ABO'n Oromoo biratti they build the trust waan badaallee haa hojjetan doogorri ABO keessa akka rubeennan qeeqaa turre irraa dubbataa turre hinga enough guyyaa mara argite keessa argite Oromoon amma laalama akka inni taasau kaleessa waggaa lama sadii Oromoon ABO shaneedhee irratti duulaa ture miseensan qabanii homaan qabanii namni tokko kutaa ol lagaatee ol jedhe hayyuun tokko beekaan tokko shaneedhamee mataa keessa dhaamaa so nuti jidduu kana keessa deeggarsa argannaa shaa without history without any background akkanumatti nu bal'aa miti dhalli amma jiru kun bal'aa miti yoo barnootaan si caale malee si gadi miti waan ati yaaddu san critical thinking analyzing barnoota jalaa madda hin jiru kun bakka addunyaa qurru akkuma itti fakkaate aariidhaan jim kaleellee qabsoo akkasi gatanii biraa deeman dhugama osoba akkana gatanii biraa deemaniiti Daawud nu harkaa fudhate leencoon akkana nu godhe sababa irrelevant reason sababa guuran akkanatti dhugama osoba kun dhugaa igale Daawud waan isin hundee waan isin caaluun qaba cichoomina qaba mataa jabaatus qabsoo Oromoo irraa mataa kophaa falmataan turre Daawud gaafa waraanni hin galu kophaa isaa koon Oromoo kophaa nyaatu koon Oromiyaa guutuu kophaa adda maatii Daawudiitiif nyaatu kophaa falmataan turre gaafsan marti isaa irratti duulanii sobaa kun gaafsan eessa jirtan waraanni isaa yes beeka ajaarsi kana beekumsa namaa ati haga feete namas yoo jibbite haqa namaan dabsin dhugaan ilmoo rabbiiti waraana san bosonatti tooftaa san hambisuun dhiirummaa isaati Daawud yoo wareegames har'a yoo wareegames seenaa qaba yes seenaa qaba har'aati Adaamaa keessa taa'uun maqaa marroon bosona jiruuf manni Oromoo yoo kanneen isa jeebne sab qabsoon inuma finiinaa jedhanii isin bira ta'an halkan takkaan si dhaamsanii ABO turufee naa lola itti ABO eessaa lola mee eessa jira bosona kam jira mee waraanuma sadii maan galchin gaafa galchitu gaafa biyya galchi waraanuma sadii nama sadii maan hin galmeesinati
waraanan qabnu kophaa baqadhee abaa'oo keessaa baqadhee Ugaandaa ture hin jettu asuma salphamatti. Kanaaf ila bakka dhugaallee hin jirre dhaabatina uummanni Oromoo. Uummanni Oromoo ilaalcha tokko jala sunis abaa'oo. Abaa'oon abbaa irree ta'a Oromoo fixaa Oromoo ajjeessa gaafsan laalla waliinuu. Waliin irra qabsoofna kunoo kakalee jenne gahee jetta gaafa dhugaan baate. Bakka sanin geennetti qullamaa eega bakka nulachuun nyaannu dhabe bakka nulachuu gabraan gabroomnaadha bakka bilxiqinnaa taanaadha. Ati deemi bilxiqinnaa wajji loli nu muka sitti nanna marroo waliin dhaabanne. Muka sitti nanna garee abaa hojii dhaabanne. Maybe Daawudiin wareeguu dandeettan achi keessatti gullallee fa'aa keessatti Finfinnee keessatti abaa shaneetiin irra duuluu dandeettan. Kabosona jiru sun akkasumatti dhufa uummanni Oromoo akkasuma akka galaanaa sirra garagala. Tana beekadhu. Tana waan laalte natti hin fakkaatu. Ani thinking baay'ee gadaa na fakkaata. Thinking namichaa. Analytical reasoning skills are very low. Gadi aana baay'ee. Kana akkamitti namni waa xiinxalu kana xiinxala isa duraa. Kana xiinxaluu hin danda'an. Please uummanni Oromoo wareegama har'a baasaa jiru. Wareegama seenaan aanolee gadi xiqqaatee videoon kee kamaal waa yaadadhe amma tanaan dura dubbanne waan kana. Videoon ati waan aanolee illee bara biraanuu naggaati waliin makamtan haasaa turte lafa jira. Seenaa aanolee irrattis kaasaa turte lafa jira. Kanaaf seenaa aanolee illee diigamuu keessatti amantiin amantaa jechuudha ati har'atti. Guyyaa har'aatti bilxiqinnaa filattata hin amantaa jechuudha. Seenaan aanolee sobaa jedhuun amantaa jechuudha. Kanaaf nuti waan fedhe abbaan fedhe yoo gurgurame abbaan fedhe yoo ka'e abbaan fedhe lafa yoo qabaate abbaan fedhe qabsoo Oromoo keessa abdii yoo kutatee galee bilxiqinnaa qabeenya bakka agadhaatu ofitti gaabbee jireenya kee ofitti gaabbee yoo deeme haa gaabbu. Qabsoo yoo anda dhabe dhala biraattu dhaala ani eegalle qabsoo ka eegalle kumaatama eegalle itti wareegamanii qabsoo biqilchanii asiin ganii hunduu Oromummaa isaan biqilchanitti abbaa ta'an magarsaa barii fa'a biqilche Oromummaa jaarraa abbaa gadaafa waaqoofa Haji Adam Saaddoofa Koloneel Hussein Buneefa haqa namaa irratti ulkaatanii guyyamatu qabsoo bilchaatte dhuftanii isin bira. Qabsoo bilchaatte as geettetti. Kanaaf qabsoo bilchaattetti ofii waan buufnee qabsoo bilchaattetti dhuftanii irra wal nyaattan. Qabsoo namni itti wareegamee dhiigni lafa bu'ee daraareessan irra firii kana anan nyaata irratti wal fixaartan guyyaa irraa. Haga arguutten. Kanaaf ABO'n parsantii 47 osoo argate yoo itti xiqqaatee jedhee amanaan. Akkasii amanaan itti xiqqaataa. Parsantii 90 ABO'n qabatuu qabadee amanaan. Argine bari isin mara keessanuu isin laalle ganama achi dhaabattan galgala achi dhaabattan ganama federaalistii gala akkas odeessitu. Akkas odeessitu. Ijjannoo tokkoon qabmee akka ijjannoo akka Daawud Ibsaa yookaan eenyu garee ABO marroon baasu. Mee ijjannoo akkasii tokkocha lakkiin Oromiyaa falmannamaan jedhu. Afaan keessanii bayaa eebonni akkasii. Oromoo biroo geettan akkas haasoftan. Miseensa kennaa halaa akkamu miseensa sila galabaa Facebook irraa iyyuu kana mocinaa. Miseensa sila gandummaan papa jedhu kana moo maali miseensi itti odeessitu. Miseensa jechuun nama wareega hadha baasu. Paartii keessatti aktiivili nama hirmaatu jechuu be. Oromoon irra caalaan tuufoozoo ana dabalatee. Malee qabsaa miti. Soboo dhugaa'u. Osoo qabsaa'onni immoo wareegamanii barre. Namni tokko kawaa jijjiiru paartii keessa seeneet ifatti takkaalolee gahee isarraa eegamu qooda ergama paartiin itti kennu dirqama paartiin itti kennu yoo ba'e qabsaa. ABO keessaa mee as ba'ee dirqama paartiin itti kenne paartiin kennatti kenne kennu nama meeqa jira. Ka agarre miidiyaa kanarra. Kamaaliif as ba'ee dubbatu arge malee ani miseensa sadiis qabaanatti hin fakkaatu akka ilaalu'an. Yookaan maqaa namarra deemanii baadiyaa irra deemaniiti arsii guutuu baalee keessa deemanii galmeessuu ni danda'u maqaa. Dhuga. Maqaa galmeessuu danda'a. Lakki ani ABO miti yoo namichi gaafa rarroo namaatti ani ABO miti indee ani keessan jiru dee jedha. Qabsaa ta'uu hin danda'u. Namni tokko qabsaa akka jedhu bar gaafa wareega baasee kun akka marroo kanatti yookaan akka ijoollee gumii ABO jedhanii akkana dararaman kan argitanii miti. Waan ABO ta'aniif dararaman gootummaan afoo dhaabatanii. Kanaaf qooda qaban ammallee kun Amnesty International ka baase maqaa ABO'tiin ilmaan Oromootu dararama qabsaa'ota dararama dhee baasame ABO'n achi keessa maa dhabamee dhabe amma. ABO'n Amnesty International ABO waan hin beekneef kanaaf qabsoon kiyya sadarkaa addunyaatti waan mee dippiloomaasii namni isin hojjetu nama meeqa. Mee nama ABO paartii ABO keessa nama hayyuu tokko mee hayyuu beekaa doktara tokko nama dippiloomaasii isaanii hojjetu nama waaqa jechu hin agarreen. Yoo jiraate hin agarreen. Hajdureen kenna kamaal galchuu jedhan katti aanu eenyu. Itti aanaan eenyu dubbi himaan haajaa alaa eenyu mee eenyu. Barnoota hin qaban. Baadiyyaa keessa reen hin beekan yookaan magaalaa keessa caatii qaban.
Kanaaf namni beeksisu waan hin jirreef abaa'oo keessa nama barate baay'ee jira. Waraana keessas jiraachuu batan biyya alaa kana profeesaroota iskoolaroota hedduu jira. Dhugaa yoo dubbanne abaa'oo keessa akkasis jira. Yes. Namoonni hedduun ni tuffatuu danda'a meebii namni waan beeku. Kawaa beeku garuu yaa jarri kun jajjaboo haga tokko wannoo qaban education background qaban. Paartii biyyonnoo keessa kaafaa'oo keessa maraaraan beekama. Nama university barsiisu profeesara. Biyya keessatti illee karaa nagaatiin falmachuu keessatti European Unioniin waamanii affeeruu ni yaadatata. Mee isin eenyuma isin affeereedhaan gaafiin abaa'oon beekama duraanuu. 91 irraayyuu beekama. Mootummoota Ingilizii hojii haasaa ture haga tokko maqaan hin jiran beekama. Yoo maduu illee paartiin adda. Isin hin beekan eessaa dhuftan. Kanaaf eega paabaa'oon achi keessa hin jirre Amnesty Internationaliin eega achi keessa maqaa paabaa'oo tuquu baate kanaaf baduu qabaa jettee amanta jechuudha. Birgaadar jiraan qabaal galchuu akkasii amanta. Look. Ilaalchi akkanaa kun baduu qaba Oromoo keessa. Ilaalcha dadhabaa, ilaalcha duuba hafaa. Dhalli kun dhala akkanumaan gir jedhu yaadatti amanaa dura yaada wanna jedhamu. Political stand. Maali standing Oromoo maal fedha? Core value. Waan jedhamu jiru. Isa on been akkanumaan wonsaan arsi dhalatee zarraaf. You have to know my background na jala hiriiruuf. Education background, historical background, ethical background. Beekuu qabda. Akkanumaan kan Oromoo nyaachisu kan Oromoo tuffachiisu kan guyyaa tokkoon hin booye Oromoon akka waan haati irraa duutee akkuma Kamaalamma akkas jedhe waa'ee jeneraali nu qaanfachiisa maal si qaanfachiisa wanti si qaanfachiisu maali mee wanti jedhan inni eenyu si qaanfachiisa maali ijannoon qabanii seenaa isaanii background xiqqoo biyya Ameerikaa kana yoo asi qoratan your background waan jedhamu jiru background check duuba kee xiqqoo faaq yoo si godhanis ilaalan gassi darban background kee violation qabda wanjala dalagdeerta yoo masan social security kee si baasanii si darban tufanii haga feeti ati baradhuumi waan feete tay beekaa feete tay background kee siibs background isaanii dhaaba jijjiiru maqaa jijjiiru faajii ummanni Oromoo itti wareegame dhiisanii alaabaa hokkoo tokko irra kaanii kaafaa godhanii dhufan kun marti seenaa isaanii firaaquu danda'ama. Opidio keessa nama boojineedhaan nama boojinee paabaa'oo godhan kaafaa'oo bara kaafaa'oo san kaafaa'oo maqaa isaa kaawaa'oo opidio keessa nama boojiyatanii miseensa kaafaa'oo miti afaanii kaawaa'oo seenaan keessan kana yoo kana irraa mulqamee ilaala kanaaf maal godhaa achi dhaga hin dhaqoon fakkeenyaaf seenama ilaala dura deebi'ee abaa'oon gafee dogoggora qaba abaa'oon dhugaa. Parti kanitti abbaa arge amanee ittiin kennu dhugaa. Otoo isin kennee guyyaa tokkoon bilxiqinna galtanii jechuu argitanii ilaala. Amma otoo itti kennee Daawud hoggannu malee jedhee otoo itti kennee bilxiqinnaa nu godhan jechuu majarri kun. Ani akkasii amanaa beektaa? Haga amma ilaalutti yoo jira kana ilaalu baguma ittiin kennin baguma ofii qabate. Yes. Qaata bilxiqinna nu galchanii Oromoo yoo abdii kutachiisan silaa qaata. Maaliif ofifatu jarri kun? Ofifatu beektaa? Maaliif seenaan beekan ofifatu? Namni seenaan beekne argitee ofifata yeroo baay'ee. Kanaaf jara kenna ofiisin salphisina kabajaa keessanii ofirraa mulqina wareegama kalee gootanis of jalaan balleessina kama galaasaa dilboo umrii isaa guutuu qabsaa'ee Oromoof qabsaa'ee deemanii achitti galanii bilxiqinnaa taane as bahee isarraallee haasawa baay'ee dhaga'uu baatu hoggana isaa irraa jaarraa abbaa nagaa jaarraa irraa akka dhageenyatti nu ammatti mootummaa kana hin morminu maali mormituu jechuun nu hin morminu maali mormituu ettee maaliif dhaabattere eega morminu America kana namni parti lama jira beekamoon Democratic Republican Trump hangam fedhe waan biraa yoo Joe Biden ni mormu namicha kana ofirraa resistii kan inni adii bar resistii kan ofirraa kaafnaa jedha namicha resistii Trump jedhamu kana namicha sanyii adiitti amanu kana ofirraa kaafnaa jedha inni adii beekalanii isaa at least for sake of morality for sake of opposition party at least Yo te kot bat nu angom barban. Mal barbad e angom barban. Malif qabsoft. Malif nama fote te akko gani biram bikil chine god. Percuma kursi akara tolfatte e angom barban. Yo qabsoft angom qabsoft. Ango qabatte danta sabaketi debisuuf qabsoft. Namni yo bonsan party tokko seene hoggana party tokko yote angoof qabsa yes jala muresi hima. Angoo san argadde imimman sabaki yerra haquudha. Waan barcumni sun qabu qabadde.
كان لا نو أنقوم بربانو إبلو يو سرّاي ركون كابو أما بلتقنان سرّوفني بقى توي بني أمر أمة أورمو غافيني ديبفنا دوي كمال هركول كبايتشو غنمان غنما سوبين خبر بانو تو كنا كايون كين نقل منو غا إسيو جاتشو يداتشو بقى ولي تبن أمال لبان دي سوغار رنگو دانو غافة جرّي بقى وفيت ديبته بارتي كننو أكنن سيني هنتو كو غوري لبيلا دائما أورمو كنا جلا با إلا ورّي وادي قرتن سياسني يادته ياد political stand ideology أمر مالي برانو نقادي قرت كنو نيس تكري سلطيرا نو غراغيدا ideology ساني تتوقع يادا جلا يدي رمالي سرانس نانو نندم غندوم ما نندم وبولوم ما نندم إلا إيشاني سياسني إلا إيش كونيس أورمو فروميا كأورمو انكب أورميا انجرا توني أمانتا أورميا بالسومو تني أمانتا يو تاته إلا إيش كانوا أمانتا فرقي أبا فيو تاه أبا فيد أمارة تاه مانو غوندري مان نلاتين I don't care لكي إلالش أورما كان نيم أورما إلالش كانوا يدينا كيتي سبلة سوف ديم سبا سبلة سوف ديم إلالش أورمون كابو كانوا أورمو فروميا إلالش أورمون كابو أفان أورمو دودا سينا غافي فين غافي كولانيتي غافي غبروم فتاتي غافي غبرومات غافي أورمون كابو غافي كون صبا يتيو كنا دوتات دينا كياتي إسكوتا برباد دلادو بكم برباد كنا أنا سياز نين جرايو تفيدي لا فكرنا نقدر إلالش سياز نين Parti Amerika kerja seguracis parti toko keser gemai ni demokrati gemai ni republikani ya ada amana ya ni kunata ya ada kiyo jideme ya turesan ni taktiya lagi ya ni osintane nift ya ni ilalci kanamiti ilalci amarum ma kaba Ethiopian takkat tidak bije guddo ta ukabdi Oromo ni namun jiru amaron Tigrewan ni namun jiru Ethiopia takkat andit hagar andit ko ang ayat tidak kibil signa tay kan mabe yo akasi amanta tay debil signa ma gize fitta zala debil signa tay ajaja fudaddu wan party sitikene dirkama party fudaddu demi ogani matoromo radul uganji ukan laki oromia ni jirte ga tayana ba nami tokkochi ma namne ana bret tokkochi nami tokkochi acida ba tefal ma chusire jira nami tokkochi le hafe mali fi ilal chaka ila chakana ega man yada kana ega man alaba oromo kana mo kana mit gafi kana wete kamante to ko tuiri baka alabanjiru baka fajinjiru baka senanjiru baka seenaan hin jirren dhaabatina seenaa malee hin ta'u hin jiga torbaan sadi bood hoggaa sadi bood mee paabaa olaala torbaan tokko viidiyaan haasanii jim torbaan tokko xiqqoolka'e jim seenatu hin jirre kaachi maaltu jira mee seenaa maaltu jira wareega kamtu achi jira dhiiga kamtu lafa bu'e achitti alaabaa san irratti meeqatu arge alaabaa san irra namni yoo wareegamu mee namni argitan yoo jiraattan mee namni argitan yoo jiraattan fidaa waan hin jirre irratti argite yeroon fitina angoo dhiibbadhee fudhadhoo taate jabaa yoo taate dhiibbadhuu fudhadhu gadhiiftee keessaa godaantee alaabaallee gaddeetti hin barbaadu yoo anka biraa jijjiiradheettee gaafa jijjiiratte bood sitti bareedee immoo mormiidhaan argite mormii holma dura dhagaa kaayuu argite dhagaa akka inni sachi hin tarre dhagaa fuuldura kaayuu diina hojii tiipee onnoo ennu biltsignaa hojiin dhagaa abaa'uu afoo kaayuu maaliif abaa'uu yoo angoo maal abaa'uu yoo angoo qabate akkana yoo yaadu maal yoo onnoon angoo qabate Marara yo angoo qabate was wrong with that Lucky bo anis qooda qabsoo qaba kaleessa waliin qabsaa turre dhagaa duran kennenne deeggarsa taanee deemne amma kunnaa mala ummanni Oromoo dhagaa waan jenne gaafa ummanni Oromoo bilisoomet har'a bakka san osoo hin genne eeganachin ganii isaan illee gufuu cimaa jala kaa'ee dhagaa jala guuraa jechuu war karaa biraatiin dhagaa kana immoo nuti uf jalaa achi kaaf tuffannee bira kunna malee namni akka kiyyaa I don't know kaawwan hin beekon akkas ilaala fuudhee fofoo achi darba malee akka waan guddaatti ibalu kana godhee jire waan nagadiisu illee qabu haasawaa makama waan gadduan baay'ee gaddu warri gaddu warri boo maaliif duralle nama amana waan ta'eef yaadatti nama waan ta'eef kanaaf namni isaan itti hirkata sun jalaa yoo zoor jedhe hin kufan yaanni immoo eessas hin deemu yaada yoo amante yaada saniif horeegamta yaada saniif duuta yaanni sun dhala dhufutti dabra nama yaada amanu yoo taate nama amantoo taate namni du'aa gaafa namichi sun du'a arrafatee narraa du'e hogganni jettee moota akkuma hogganaa onnoo namicha onnootu jedhani namni beektan boqojii namicha xanqwaayii tokko jira namicha Ismaa'eel jedhamu dukan qabu digimtii daggamaa abbaan irraa du'ee jedhan abbaan isaa seexana jedhan taasisaa deemnaa jedhan taasisaa deemnaa jedhan nama guree namni sodaataa deemaa inni duraanuu dagaamii guddaadha ko bullii badhaanii ba'esi wallaala doofa maaliif beekta waan Oromoo hin qabsoofneetta kaleessa beeyonnoo bira dhaabatan turre dhudhuufaa wayii naan jetta Atte amaro wajjin dhaabatan turre biraane wajjin namaamtanii an hindinne diisit baalage
wal kabajuunis barbaachisaadha. Qoy ani waraana Daawudii ture ani eegumsa Daawudii ture jedhee DC keessa deemee odeessa. Ani waraana Ibaluu ture ani warqasi ture Biraanee wajjin waamicha naa godhanii gaafa gadduu an dargaa jiru fi Biraanuu innatti bilbiltee Biraanee namitti amma ani ilma goobanaati jettu san. Kootu gadduu an dargaa jiru no abbaa gadaa uffattee dachin dhaabanne gadduu an dargaa jiru amaartota jidduun dhaabanne diina ilmaan Oromoo warra harmaaf harka nu mure. Seenaa kee warra hin beeknetti maayila warri kunniin ila barnoota sin qaban ila ilmaan Oromoo na dhagaya. Kaakumaa ciisanii maqaa abaa'ootiin kaakumaa ciisanii isa nama isa fide beekan nama isa as fide Ameerikaa kana. Seenaan haasawuun barbaadu isarraa seenaa nama haasawuun barbaadu. Garuu yoo namni daangaa dabre argite daangaa yoo dabre namni beekuu qaba daangaa boordara limitii beekuu qaba. Okay? Kanaaf isaan jaalatee jibbee amma namni kun jaalatee jibbee uummanni Oromoo ni hiriira bilisummaa isaati qawwee hidhatee hiriira. Nama qawwee kaasoolii ni hiriira uummanni Oromoo. Kamaal Adaamaa yoo jiraate nu nama Adaamaa kophaa mataa mana dhuunfaa keessa jiraatu wajjin deemnu nuti. Nama Roorroo nurraa qolatu nama gumaa ilmaan Oromoo dhumte deebisuu barbaada. Dhugaan jiru kana be. Nama haadha imimmaan haadha Oromoo at least nama ilma isii ajjeese nama ofirra isarraa Roorroo san qolatu barbaada. Malee nuti nama mana dhuunfaa keessa jiraatu hin barbaannu nuti. Abbaa fedhe yoo ta'e abbaa fedhe hin barbaannu. Nama gumaa ilmaan Oromoo qabsaawan san nama baasu barbaannu. Gumaa ilmaan Biltsiginnaa fixe. Gumaa ilmaan OPDO fixe. Gumaa dhaabni haadiqii PRDF jedhamu fixe. Maqaa qabsootiin hoggaa 27 nama isa fixe. Eenyu Biltsiginnaa keessa jiru. Nama gumaa san nurraa qolatu feena barnuti. Abbaa fedhe haa ta'u. Abbaa fedhe. Abbaa fedhe Eertiraa dhufu. I don't care. Akkasii amanan. Nama gumaa san narraa qolatu barbaada. Nama imimmaan Roorroo haadha Oromoo irra gahe. Ilmaan Oromoo kumaatama gudeedanii haadha Oromoo ajjeesanii imimmaan osoo nur nama gumaa san nurraa imimmaan san nurraa haqu barbaanna malee diinni kana ajjeesu diinni ana diiguma kamillee yoo ta'e. Kanaaf marroo deeggara. Kalee qeeqaa turree miti ani marroolee baay'een beekuun qeeqnellee garuu garee abaa'oo qeeqaa turre duraan. Kanaaf amma marroon bosona jiraa ni falma deegade yes qawwee takka qabaatti hodhu lama godhachuu jechuu ni qabna malee nuti. Akkuma siyaasa gowwaa mana teennee kalee siyaasa keessatti siyaasa aangoo qabachuuf yoo mormita ta'e eega tokko jabaatee si caale jabaasan deeggaruu qabda. Jawaariin maaliif deeggara kaleessa? Isuma tokkochatu jabaatee waan mul'ateef aboon irraa gadi taa'aa mucaa bakka isatu jabaa uummanni deeggarsa isatu isin ol qabaa inni duuka diira. Gaafa inni kofa biraa zoor jedha I don't care. Yoo inni karaa xurree isaa ta'u qajeelfatu baate hiree isaatti yoon fayyadamne gaafa inni dib jedhe biraa deemee humna jiru yookaan of ijaaree yookaan humna of ijaaree jala deema. Kana waan taane akkanumaan booyuu waluma arrabsuu ganduma maan deemu bu'aa maal qaba mee bu'aan inni fidu maali mee ilmaan Oromoo asirra mee bu'aan maali? Taratuun ni gara namicha san taasisaa nama geessee jedhan taasisaa dhandhaa. Taasisaa yoo dhaqan qilee wayii bira yoo gaan jedhan qilee wayii bira yoo gaan bubbeen bubbiseetti manuma of agarreedhe namni wayii manumatti. Badee abbaa kiyyaa dhee booya jedhan Ismaa'eelii namni beektan yoo jiraattan. Hin beektan namni asallaachi Ismaa'eelii namni wallaaleen jiru. Adaa goda fide badee abbaa tunarraa tu'ee taasisaa na hojjete eessumaan nu heddaadhaan shakkaa dura deema jedha. Haguma fuuraa yoo makiinaa keessaa buunu bubbee wayiin bubbisee manumatti of agarree hin bu'aa lafarra gangalatee namichi jedhan. Ganamallee xiqqoo bubbeen bubbisee bakkuma kaleessaatti of agarree taasisaa dhandhee gallee jedhe namichi. Kanaaf siyaasni keessan siyaasa akkasii akka hin taane siyaasuma kun bu'aa hin qabne siyaasuma argitee waan invisible waan lafarra hin mul'anne. Maaliif abaa'oo akkana hiiti? Maaliif miseensa abaa'oo shaneetti akkana hiiti OPDO'n kun gaaffii isin uumuu qaba mataa namaa keessatti. Maaliif akkana sodaatte? Seenatu achi jira. Kanas ni himaan seenatu achi jira. Kanaaf bakka seenaa san dhaamsuuf deemani. Abaa'oo keessa maaltu jira? Homtuu hin jiru. Eeggatta 2018 ijaarame 2019 yoo sobuu baadhe. Paartii 2019 maaltu achi keessa hiriiree dhaqaan? Maal amana? Maal beeka? Hoggana meeqa achi wareegame? Nama meeqa achi wareegame? Abaa'oo laal kumaatama si lakkaa achi keessa wareegame. Kanaaf bakka seenaa san dhaamsuu barbaadan itti dibanii xurii dibanii xurii kaleessa illee shanee dheeka moggaasee dhaabolee Oromooti. Isaanuma fa'a kaleessa. Eeganu nyaanne eeganu hogganne baduu qaba wanti kun jedhanii amanu beektaa? Ilaalchi akkasii yoo nama keessaa baduu hin dandeenye hawaasa keessaa baduu hin dandeenye dargaggoo hadha baratan keessaa yoo baduu hin dandeenye ilaalchi akkasii akkamiin bilisa baata? Kamaali anis hogganaa ta'uu barbaade eega jedhe Daawudis eenyu haa hogganu ishii biyya kamisaa yoo dhufte biyya kamis yoo dhatte
tokko hoggana tokko hogganama ka hoggana itti taatu gulantaa hoggana itti taatu education background yoo silaalan fakkeenyaaf filadhaa paartii keessaa Maraaraa dhiyeessinee Kamaaliin dhiyeessinee Daawudiin dhiyeessinee ijjannoo isaanii ilaalle seenaa isaanii seenaa qabsoo keessatti dabarsan ilaalle kamtu hoggana ta'a fidii osoo naan jedhani ka filu beekan gulantaa ittiin madaaluu qaba akka ofii kiyyaa jechuu barbaade ilaalcha ittiin madaaluu qaba Oromoon akkasiin madaaluu qaba fakkeenyaaf eenyu nu bulcha mee backgroundin Kamaal maali backgroundin waraana generaal background biraa irratti nagarre he's not engineers he's not doctors he's not political scientist humaan agarre ka Daawit haga tokko nama university seenee university 6 kilo barate na fakkaata haga tokko university Kamaal bakka barate beeku qabsoo keessas bara dheeraa ture Kamaalis actually daa'imaa miti qabsoo keessa tureera dhuga muuxannoo waraanaa muuxannoo ijaarsaa qaba beeka garuu gulantaa ittiin madaama Maraaraaf Daawit yoo bira keetti sadarkaa beekumsaan siyaasa addunyaa hubachuun eenyu akka dursu isinuu ragaa baatu natti fakkaata wanti beekumsa malee hin ta'u barnoota malee hin ta'u addunyaa hojii takkaanfachuu hin dandeenyu abbaa argina hojii hiriirree nama argina hojii hiriirree deemuu hin dandeenyu nama nuu ta'u keessaa filachuu ka baye ka ol baye jechuu yoo hanqate moo nama biraa ol baasuu nama hoggana ta'u baasuu jajjabeessuu baasuu akka bo'u marroo yoo baye marra koo qaba kun Oromoo falmataara Oromoo bosona ciisaara Oromoo rakkataara golli chadeen geeyo deeggarta maal rakkoo isaa maal alata wallaggaa dhagaa Boranaati miti yoo bira dhaabattan maal qaba isinii wareegame dhaara miti why diinni inni shane namni jedhee bakka namni yoo diinni karamaa deemee tamma namni tokko fakkeenyaaf boonsaan hattuudha yoo isin jedhan namni tokko boonsaan hattuudha yoo isin jedhan boonsaan hattummaa isaatti dhiyaatee ilaaluu qabda malee hattuudha itti nama jibutaa ati nama yaada amanuu doontaan nama jaldeessoo namni jedhee fudhatu garba jechuudha garba nama jechuun nama omni yaadaan madaalteen nama tokko kuffifte kai filatu dasi kana keessa isaan hin barbaadan kana waan hin barbaaneef competition seenuun barbaadan competition jechuun kanaaf eessa jala dhokan ebaluutu namii dheedhanii ganda irkachuu barbaadan ebaluu waan akkas ta'eef namiidhanii akkana keessaa na baasin jedhanii nama garaa hammeessuu barbaadan akka ati garaan si hammaattee namichi san jibbitu lafumaa kaatee akkas ta'uu hin qabu barnootaan ta'uu qaba itti dhiyaattee maali rakkoon keettee irraa beettee ka deeggartu rakkoo abaa keessa Daawit bichaa mika kanaan gahe Kamaalis qooda keessaa qabda achi keessatti paartii diiddanii wal fixxanii ilmaan Oromoo ka duuba hambisa isin akkuma jirtanitti yoo qeequ taatu mara keessa garuu har'atti ifatti lafarraa mul'ataaru ka ifa baaru wareega guddaa qabaasaaru wallagga keessa paartii baabaa otii miti bir aabaa oo jedhamanii dararamaa guutuu Oromiyaa keessatti Shawaa keessatti Harargee keessatti baabaa oo jedhameetti harka muramaa jiru yookaan morma irraa muramaa kamaniidhaa guuramaaru aabaa oo jedhameetti kanaaf qoodni parsantii 40 sun itti xiqqaataa sin jedhan koraa jechuu qaba Daawit kanarra koraa jechuu qaba fakkeessuun argitee waan lafarra hin jirre fakkeessuun gaarii miti waan dhugaa hin qabne dhugaa itti diddibuun gaarii miti kanaaf deemaa bilxiginna galaa deemaa jeneraala ta'a akkuma kalee lolaa turtan akkuma kaleessa maa abaa jalan hiriin kaleessa yoo seenaa walitti gagguuruu taate maa opidiyoo taate maa opidiyoo taate kaleessa dargii irraa turte opidiyoo badde opidiyoo irraa deebitee abaa waraana seentee qooda qabda okee haga tokko maa duruma ganama maa abaa ta'in akkana dhiifa haasani umrii na dhiigati waggaa meeqa Kamaal waggaa 50 ta'u waggaa 20tti ilaalcha qabsoo Oromoo hubatu ture gaafa san gaafa opidiyoon biyya seentu yookaan gaafa abaa biyya seentu ilaalcha Oromoo hin beeku ture maaliif opidiyoo ta'e ana akkasii yaada beeku qoonni sadarkaa qabsoo isaan keessa turanis qooda kan beekuun barbaachisa dammaqina gaafsan hin dammanne akkasumas ture dammaqee akkasumas Oromoo ta'uuf argee kanallee beekuun barbaachisa maana dhiinfa akkas hin ta'in barnoota guutamaan waa akkas hin ta'in barnoota si himaan kun immoo hima taa'ee odeessa kun man beeku namni afaan Oromootti dubbate dhufee afaan Oromootti haasa'e quyyama san sabboonaa godha xiinxalli hin jiru wanti tokko hin jiru gulantaa ittiin xiinxalli hin jiru bakka shubbisa kun maqaa Oromooti maaliif isaan hin ta'in akkasii yaadaa beeku hayyoonni hedduun baratan ka kutaa kam Arsii keessa Wallagga Gujii keessa karan abaa'oo turan dhugaan jiru kanaabe sobaa kun soba yoo itti fiddi kanaaf ilaalcha kan argite ilaalcha sanis seenaa nu keessa darrilee beekuun barbaade argite garaa walammeessuun gaariin waan lafarra hin jirre Oromoon bilisummaa fedha abbaan barbaade abbaa humnaa haa ta'u gaafsan laallasan akka dhufetti Isaayyaas nutti haa ta'u rakkoon qabu wanti gaafa sallaal yoo akeekni Oromoo ka qabsoon Oromoo isa ta'uu gaafa sallaal ummanni haalii dhiisuu gaafa sallaal
bakka Oromiyaan hin jirretti bakka Oromiyaan seenaan Oromoo badaa jirutti akkanatti lafarraa duguugamee badaa jirutti badaa jirutti bilxiginnaa wajji dhaabanna nuti har'a jechuun maal jechuudha. Kanaaf marroon gaafa dhufe aangoo naan kennuudha. Deemii bosona galii situ marroo irra dhagamtii qaba. Kamaal moo marroo irra dhagamtii qaba ilmaan Oromoo mee dhugaa baya. Deemii bosona galii namni si hojii hiriiru namni achi galuun barbaadan halaafinatti fudhachuun barbaadan fedhan. Deemii Ugaanda masanuu taa'ii maqaa Oromoo mee akkuma marroo sobumaanuu mee jira jedhi mee. Sobumaanuu mee kama lafarraa jiraachuu abaatu. Ilaalcha Oromoo nama ilaalcha Oromoo tursiisu nama qabsu yooma injifachuus baate an akkasii amanaa beeku. Yooma injifachuus baate ilaalchi Oromoo kun ilaalchi Oromoof Oromiyaa jedhu dhabamuu hin qabu turuu qabee dee amanaan akkasitti. Priority lafa kaaya. First priority, second priority, third priority, fourth priority ka jedhu akkasii lafa kaaya. Marroon bosonaa hiikkatee muluma galee silaa kuwwan gooruu naqamanii Daawit faa gooruu keessa jiran gooruu ol naqanneedha Bilxiginnaan Jawaar faa gooruu ol galfanneedha be. Goru ol gafanne eessalleen deemani sobnee galchine siyaasa itti taphanne yes itti taphatan dhuga. Kanaaf ka barbaade akkuma barbaade hogganni hoyi alan jiru ka alaa mudhatu hoyi alan jiru. Namni akka marroo kun ka alamaa haqma tokkollee qabsuma Oromoo tursiisumaaf iyyuu ilaalchuma Oromoo kanaa dhaloota dhufuuf dabarsu waan kalee qabsaa'uun itti awwaaluu barbaadan. Nuti hin awwaalu isin waliin ilaalcha Oromoo alaabaa Oromoo waan kalee nan itti wareegame hin awwaalu nuti. Kana tinyaa dhudhu kamal in awwal sambarlee dabarte nadin awwal asi awwalame hin beeka jette baale keessa dhatte odeesit hin caddifne sammara gaafa opidio keessa turte ji alamaan opidio aga talaata kan sereeni dhugaa kana kamin namni dhugaa kana dabsame ilmaan Oromoo namni waa argitan mee deegarana naannummaa keessa mee akka Oromootti yoo laaltan maal jechuu akkas jechuun lafa isaa qorachiifne nadina sitti du'ee baale keessa du'ee afaan isaatiin dubbanne kama sammara hin caddifne akkuma nama dhagarree akkuma ija maallee irraan dubbanne hin caddifne amma moo maaltu dhalate gaafa itti tolee immoo Bilxiginnaa uummanni itti du'a as garagalanii halkan takkaan dhiiga dhaamnaa jedhan deem bosona galii Shaashamannee keessa bosona jira aanaa Mul'isee keessa bosona jira baale keessa bosona jira deem bosona seenaa lolaa hin qabdaa miti waraana hoogganuun beektaa miti deemii naqi unless nama bare rufee hin qabsaa eega jedhe namni tokko marroon abbaan fedhe gola barbaade kee Oromiyaa qabsaa fedhe mirga isaati mirga qaba. Kanaaf marroo deeggaraa isin jedhe tanaan dura laale. Kanaaf nama bira kamillee deeggarina nama qarshii qabdan sumunii qabdan marroo deeggaraa yoo dhugama bilisummaa taate Oromiyaan maanu maqaan maanu alaabaan tunu hin jiraatti yoo feetan ta'e ani akkasii amana alaabaan maal tunu alaabaan namni toora eegame tun mataa daa'imaa keessa mataa ijoollee keessa akka taa'u akka itti fufu yoo barbaadan ta'e alaabaa tana awwaalaa jiranii bar maal jechuu qaba ani alaabaa kana abbaa yoo ittiin ta'ini paartiin kii alaabaa kana yoon beekamini kanaaf alaabaan kun awwaalamuu qabaa jedhee amana jechuu namni kun ilaalame ilmaan Oromoo hin ta'a akkas ati paartii barbaadde yoo jaarratte nu alaabaan kenna kana alaabaan uummanni Oromoo itti wareegame kana jedhee amana kun akka ofiitti amanu yoo barbaadan kabaja alaabaa gabbuusanii miseensonni kaawaa katakaleessa turan alaabaan carqiidha alaabaan bu'aa takkan qabu homaan qabu eega carqi maal jennee si waam nama waltajjii tokko keessa namni Oromoo tokko argitu akkamiin beektu Oromoo ta'uu deengadda falmii Ameerikaa keessatti ta'e namummaan ani beeku takka dubartiin alaabaa qabattee achi dhaabatte nama ani beeku Minisootaa kanatti ila Oromootu achi jiraa jenna malee namicha san fuulaan beektaa Guraagee yoo ta'e hoo Amaara yoo ta'e hoo akkamiin beekta alaabatu si ibsaa jechuu eenyummaa kee nama faranjii tokko alaabaa isa duuba dhaabatee argite namichi kun Ameerikaawi eetta alaabaa Ameerikaa kun alaabaa Ameerikaa xiqqisanii argite alaabaa san bira nama dhaabatu yoo argite at least nama siyaasaa alaabaa san bira dhaabatu yoo argite Ameerikaawi ta'uu beekta akkanumatti alaabaa Ingilizii bira this is British this is Australian this is Germany jettee beekta adda baaf maaliin adda isin baafna isin alaabaan uummanni Oromoo beeku hardhaan kana sobaa miti kun Oromoon alaabaa kanaaf wareegamaa ture kanaaf nama alaabaa kana bira arge ila Oromootu achi jira jedhan amma namni tokko argan waltaj nama kumaatama keessa nama alaabaa kana onarra argitan maal laan jettan ana Guraagee Amaara akkasii Oromoo jettan ilaalcha san nama tursiisu barbaan nama dhaloota dabarsu barbaan nama leenuti akkanumaan argite homa itti dhufe emotion akkanumatti argite emotion ta'eeti
nama dubbatu hin barbaadu. Dhugaa qabaachuu dandeetta haga feete. Yes, dhugaa qabaachuu danda'a. I don't care. Haqa isaallee arga achi keessatti. Garuu namni siyaasaa tokko dhugaa qabullee argite Oromoodhaa jedhee waan dhiisutu jira. Namni tokko yoo na durse yoo argite seenaan na durse yes bee abboo atuu darbii wal mormini haga wal mormini qabaa abboo darbii garuu qoodanaa kaayee jettaan malee olma gizima hunda gittir dhagaa gurraacha dhagaa qarsaa taatee afoo taa'u sirra hin jiru gizima hunda ka darbi dabarsuu qabdu dabarsuu sirra jira nama tokko yoo si caal yes sirtu amma narra beekame xiqqoo sirtu narra jira deeggarsi narra qaba mee dabri dhagaa si afoon kaa'u jechuu yoom barata Oromoon yoom akkas barata qarsaa dhagaa qarsaa gurraacha bakka hindoomu roomnin seenu akkana qarsaa ta'anii afoo ta'an absoo Oromoo please kana dhiisuu nurra jira isa duraa biltsiginaa waan qabdu gadhiifte wallaalte amma takka amnestii komatti kamaalis kunoo deebee isaan hojiin amnestii komatti maaliif miseensi paabaa'oo hidhame jechuu didee waan hin jirre isaa fiden amnestiin sobaani waan hin jirre miseensi paabaa'oo hidhame dee sobaanaa haa gabaasuu barbaadda kanaa bee amma kana dhugaa tan as keessatti argaa waan lafarra hin jirre fidee achi keessaa makuu barbaadda kanaaf maa miseensi paabaa'oo achi keessa hin jirre jedhaniis barama warreen morma it's funny kanaaniin argaa inni dubbachuu baate fuula isaa ilaalee dubbisan kanaaf sanada san ka qopheesse Jawaari garee KFO'tii fi garee ABO jedhee amana amma inni akkasii amana bara I can read him chilaalee dubbisa kanaaf ana keessaa na dhiibanii qoonni akka addunyaarra jarri beekamte bakka ani nyaatame gatame Jawaarillee gaafa duraa ABO fi KFO qabatee kute ABO fi KFO sanirrallee quuqaa wayii himatee ture miidiyaa kanarra himannaa wanna akka himannaa xalayaa wayii galfatee ture Facebook irratti kanaaf amma isaa wal qabsiiseet bakka ani nyaatamuu kiyyaa filamuun heduu gara bilxiginnaa deemaadha be'amma yoo deemta good luck karaa nagaa bilxiginnaan paartii makee ka durii ka OPDO santu bilxiginnaa ta'e ka biraatii miti Abiyyi achuma jira Lammaalleen achuma jira Xayyibaalleen haarofti itti sii dabalamte amma dhalteeyyu ilma achuma jirta marti deemaa wal galaa booyaa wal takkataa Oromoon ummanni Oromoo isinis gaafa falmatin gaafa isinin dhalatinis ummanni Oromoo bilisummaa isaatti falmataa ture ana akkasii amanaa beeka abbaan fedhe yoo du'e anadhe yoo dana du'e qabsoo Oromoo kan ta'an akkatti fufu beeka silisi ani yoo hin jiraanne margin biqilin akka harreen jette ani yoo hin jiraanne Oromoon bilisa ani yoo hin jiraanne hogganni jiru arsii keessa baay'ee jira hogganni kan lubbuu isaa kennu baay'ee mol education background of qaran hedduu jira dhaloonni garuu umriin haga keetii jaarsaa miti garuu nama jajjaboo hoggaa 35 36 maximum 40 baay'ee jiran kan warri mul'an ka siyaasaan of qaran siyaasa addunyaa ka hubatan barsiisonni university hedduu jiran ana akkasi beeku namarra jira anumatu beekaa ana malee hin danda'amu akkuma caalaa bultumee ani on sirbine Oromoo ka maal jennee sirbine hin sirbine eenyu sirbis hin jedhe kalee baandii burqaa burraayyuu ture kalee caalaa bultumee isarra liyaasa paartii OPDO ture jaamboo jootee baasuu barbaade waraana OPDO keessa sirbaa ture charchi keessa badee mojo keessa soba moo dhuga meefid namni sabeetta meefida achi keessatti weellisaa turaniiti waraana OPDO hamileessaa turaniiti achi gaafa gabbaan waan biraa hasa sirba gadhiisanii okay gumaata qaban anyhow garuu sa'aatii ma barbaadan argite sa'aatii seenaallee olii kaa jira kennu sa'aatii ma barbaadan ol kaanii sa'aatii gumaata qabna gumaata ilaal bakka san dhaabattee bakka seenaan jiru alaabaa faajjii qabatte faajjii kumaatam itti wareegame qabatte ana siin deemu achi wareegamte seenaa kee dhala dhufu sanitti yaada dabarsita malee achi gadhiiftee paartii biraa ijaartee alaabaa jijjiirattee akkamitti ani nagarreen siyaasa nagarreen jara keenya nagarreen achi keessa weellisaa turanii waan qabsoo bara kamii dhaban jaamboo jootee hidhamee beekaa dararamee beekaa Caalanii akka tokko gumaata qabu ijoollummallee gumaata qabu garuu namni ummaan kufilii barnoota hin qabne ka kutaa 11 ka'ee ulee qabatee sirbee beekaa hayyuu jedhamee itti ilaalama bara kana bara doktara amma tokko asirra dhiyaatee ilaaltan namni asirra ibtan dhugaa isin hima ilaalan namni seeraa tokko hayyuu seeraa tokko dhufe baddiinallee haa ta'u maali inni xiinxalli isaas what is focal point analyzing inni kennu maali brief inni kennu maali jedheen xiinxalu lalli kun waan ajaa'ibu keessaa namni tokko dhufe amma waan biraa oduu haasa'e amma waan dubartii osoo haasa'e nama kumaatama asirra dhufa beekaan mataa filadhee bakka waan bakka afaan hin taane afaan safuu hin qabne oduu asirratti waan biraa haasa'e namni meeqa kana laalu beeka san immoo wallaala miti suni beeka seenaa malee hin ta'u seenaa akkasii irratti hin guddanne nuti barnoota irra guddanne barnoota irraa dhufne
isaan ba warra badee dhagaa irra taa'anii kararra taa'aa guddatan to akkasaasan kararra taa'aa guddanni maatiin nu lola deemi qoradhu nu garafaa turan yoon qoranne maatiin akkasitti kanaaf waan qeessaa fidan hin jira na duubni kee akkasii miti fakkeenya yoo fudhadhe kun sobaa miti kanaaf namni tokko oluma ka'ee sirbee hayyuun godhina nuwo gobanaa maal haa jedhan jira kenna yamma kan yoo laala macaalaa bultume fa'aa laalaan ija nuwo gobanaa jaalii birraa fa'aa yoo laala aboo jarri kun maaluma akkan mal isaan malee oromoon bilisan ba'u yoo siyaasaan kufan biratti amma jaalaa bultume nama ajjeefte dhame siyaasaan kufe jimma dhaqeen beeku jaalaa bultume hin dhaqu har'a guyyaa jimma dhaqu jaalaa gaafa harkatti kufu bakka asiin ba'u silaa biltignaallee na gaafattee dheetibe nafsa gadaa inaan jettee dheetibe kanumaa be seenaan isaanii kanuma waan qorannoo barbaachisu analyzing nan barbaachisu qorachuuf laalu xiinxaluu seenama isaanii akka irraa faaquu eessa jiraatan faaquu irraa seenaan isaanii mana xallaa ta'u mana araqee mana caatii mana jimaa mana suusaasuus kanuma seenaan isaanii gaafban ulee qabatanii goota fakkaatanii firuban oromoon kun silaa tufoozoo huma ama yaadatti naman ulee qabattee addaatooti waan tokkotti bakka zarraaf jettee si duuka hiriira isa keessaa yoon baan emotionii keessaa baanee seenaa haatiffannu dura seenaa gaafa tiffatte bakka seenaa san diinni balleessu shoo dhufee achirra dhabattee isa barbadeessita seenaa waan ta'eef oppidoon alaabaa tan hin jibbitii hoggaa sadii dura isin dubbataa ture waan kana bara oppidoon aabaa'oo dhabamsiisu barbaadin dhaabni diinni biraa ka oppidoon jiru diinni biraa ka bilxignaan jiru aabaa'oo kaafaa ollee miti naaman kaafaa wanni shakkituuf achi keessa namni jiraa argitee garee aabaa'oo sanitti hirkataniiti isaan nu miidhan jedhanii miseensa baay'isatanii nu hidhan jettee mal kaafaa olleen barbaadu oppidoon fedha irraan qabu haga nama raamiti agana mara dinamit kafaun abao dinizan ma sena achi jira walin nu dam sufi wal gannu qabani alaba tanas dam sani sena na difa ka ofi har ka ofi tin fitte opinion isa san nu daga ci sufi be kuni hire birati miti wan birati miti nuti mon daga dalle jir dal ufut dabarsine alaba tu alu ka daru barbatan alli ufu ka betan darga gom baratan hada ka university baratan akka sena ke san baratan abson esa ka ibiddi qabso qanqen esa qabate source of the fire struggle isa esa source of the fire isa nakka qorattani esa nadifa gutama hawasfa baruso borufa warra jireenya itti dhabame bineensi itti nyaatame maatii itti dhaban kan nutti irraacitee hadha lafarra deemu meeqa jira beettani asbaaniin dubbanne garuu isaan asliifa warra hoggaa 17 hidhame hoggaa 17 mana hidhaa hoggaa 17 mi guyyaa 17 hidhame namni harda guyyaa 17 odoon hidhamne guyyaa 17 odoon dararamne umrii keetirra hoggaa 17 odoon murteessne hoggaa 17 odoon hidhame umrii kanarratti hoggaa meeqa ta'ee baa nama akkam ta'ee baa isin fakkaata isaanu abdiin kutan kanaaf isaaniin of madaala malee lafuma ol kaatanii akkuma caalaa ultumee halkan mutokkichaan usmaa yoo muusaa maa jedha yoosef gammachuuf amaalaa jedha warri qabsoo kana keessatti sirbanii itti wareegaman haga wareega lubbuu haga asii gurmuu ayyaanaaf amaalaa jedhan amma yoo kaafne maqaa yoo seenaa qorannee kaafne maalaa jedhamee jira kaani maqaan beenne meeqa jira Umar Sulaiman fa umri isaa guutuutti weellisaa ture waan maqabsoo baasaa mi sirba isaa argatanii sirba jaalalaa akka barbaade argatanii irratti qabsoo keessa guuta homa qabsoo haasa isaan kun maal haa jedhamme macaalaa bultumee sirba inni singilii guyyaa guyyaan hoggatti singilii takka nuu facaasu miti mee jarri kun zaruun odaa joo maal haa jedhu ilfineesh qandoo jara kenna kanni amma yoo laalle hin gaddita jara kana wallaalummaan akka namni barnoota hin qabne itti habatu diinni guddaan lafa kanarraa diinni guddaan ilma namaa wallaala jira wallaala jalaa baa kanaaf baradhaa namni barate mirga ofii falmata taaddasaa birruu jedhu sun dhugaa nadhiinfaa waan baratanii barattoota saqaayii turanii bar namni tokko faarmaasistii nadhiinfaa baaroonfaa mee laala seenaa isaanii duuba deema mee akkana garagalchaame abdii qopheefaa nama university 6 kilo barate bar amma namni tokko qabsaa yoo dhambe amma beeka nama ijoollee amma lafaa dhuftu sun ebalu na dhimbe wareega gutama waas maali eessa barate dootteen hin beekan nama university barate be nama graduate godhe baqqalaa dawaan ofa nama Awurooppaa bar nama mastersii qabu akkanuma hoyyee ijoollee safara keessaati miti stufoo zoonu rafiiguu miti please jira kenna kana yoo liyaa dachiif namni ilfineesh kannoo fa'aa yoo yaadad dubartoota waree maaramee harkaafa warra wareegaman harargee kana keessa dubartoota xixiqqoo weellisaatu har'a eessa jiran dubartoota baandii caffee gadaa keessa warri turan har'a jiranii lubbuun jinaan isaanii mee gaafadhaa warra gaafa san achi jiru lubbuun intalli as keessa qabsoo tana keessa sirbaa turte sun hadha jirti jedhamee gaafadhaa Kadir Said fa'a yes nama nirraa fadhi my hero
Adamaru nu qooda qaba qooda guddaa aganan jedhamne qaba. Ani cinaan isaa aarii fakka deemanii seenaa ofii balleessanii aarii paartiitti aaranii akka galan kana yoo deeggarus baad qooda olaanaa qaban qabsoo Oromoo keessa qooda olaanaa qooda leencaa akka Kadir Sadifa maalaa jedhame isaan jarri kun maalaa jedhume warri umrii guutuu weellisee akka kiyyaaf dargaggoo kiyyaaf keessanii kana dhalchanii bara isaanii qooda kakaa'uu qaban abbaan Oromootaa isaan abbaan qabsaa'otaa isaan malee anallee nama dhalafaa dhufillee miti eenyullee miti nama hoogganaa paartii ofin jedhee afoo taa'ullee miti rakkee isaanillee qooda kaa'uun baay'ee barbaachisa. Kana dhiifneetuma argitee hulma hoo haasawaa tokko guyyaa tokko haasawaa tokko yoo dubbate namni tokko harka faarsuu yoo dhiifna Oromoon. Kanaaf namni har'a ofii ol baafne waan hin beekneef harka dhoofneefit hamilee itti horree hangaasaa osoo gaafa Facebook kan inni eegalu bada si ati kijibaa gaafa inni kutaa tokko bada si afuufaa baalage qoshaasha odoo namni jedheeni as gayaa sadarkaa kana ga'eetu opiidoon mana waamti. Ofuma beeksiftanii laal ofuma harka dhooftaniifit ofuma beeksiftaniit booda wajjin rakkattu. Namni isin beeksisuu qabdan namni isin promotion hojjechuu qabdan nama emmaan who you trust them nama itti amantan nama kan dharra namni kun amanamaadha namni kun sabboonummaa hidda jabeeffate qaba jettan qofa ol baasuu yaala guddifadhaa nama akkasii keessatti xiinxalaa jechuudha. Malee nama guyyama tokko argitanii kan live kanarraa haasa'ee guyyaa tokko gaafa kan Amaara fakkaata badee yoo argitan eebanne namicha gaafa kan akkana jettan wajjin hamilee isin caba Oromoollee hamilee cabsitan wanni ta'aa jiru kan Oromoo keessa nama hin beekne harka dhoofna nama hin beekne faarsina haasawuma guyyaa tokko chaatiin madaalla nama. Kanaaf kana keessa abaan ulmaan Oromoo haasawaa isin dheerisaa haasawaa ofiillee mitan kamaal komachuuf mitan. Garuu ilaalchummaan qabsoo Oromoo kun luucca'uu qaba jedhee amanamu waan garamitti gara bilisummaaf walabummaatti luucca'uu qaba jedhee amanan humni jabaan ol ba'uu qabu federalistis caalaa humna Oromiyaa bilisoomsu ta'uu qaba jedhee amana kun ilaalcha kiyya mirga kiyya mullee ilaalcha mirga kiyya immoo akka nama dhuunfaatti akkasii amanu kaleessas akkasuma amanaa turre garuu deemanii jawaarfaa nu nullee dogoggorsanii hogganannee faarsaa turre doomanii achitti galanii ofiillee rakkatan. Empire Ethiopia ka dullatti ka qabsoo Oromoo nyaachuun as geet keessa sanii ofiillee waan taane keessa jiran kun akkuma argitan. Kanaaf qabsoon Oromoo karee xurree kalee irratti luucca'uu qaba. Seenaa irratti luucca'uu qaba. Kunis seenaa xurree abaan irra deemuu qabna jedhee amanaa. Kanaaf xurree san gadhiifneet yoo abaa'oon dadhabame yoo abaa'oon bisila isaa dhaqii keessa seenii ni lolaa jedhi dhaqii seenii lola jala hiriiri. Marroo jala hiriiri deemii lola marroo hoggana ta'ami. Ati waraana miti deemaa baay'ee addaati waraana isaa ta'amee isattisaa Oromiyaa bilisoomsaa isinuma bulchaa wi ala teettanii argite badhima teenne ilaaluma badhee ilaalaa zarraaf ebaluun ta'u ebaluu hin danda'amu akkasi hin danda'amu siyaasa keessatti hin danda'amu paartiin waan ijaarameef qaba kaayoo ijaarameef qaba seenaa ijaarameef qaba abaa'oon qabsoo gudeeda ilmaan Oromootiin dhalate Daawidii mika dhalche marroo mika dhalche itti dhufani kunniin marti isaaniitu haga paartiin ijaarame itti makaman Daawidillee marroolleen dheengadda nagaasaa iddoo dubeef hojii nama barate Addis Ababa Yuunivarsiitii keessaa deemee achi gali maal jala weeritan maal qaba rakkoo qaba Borusoo Boruufaa kun kalee qabsoo keessa wareegamee miti Magarsaa Barii dhalataa Arsiitti miti Guutamaa Hawaasa dhalataa Arsiitti miti Nadiin dhalataa Arsiitti miti baay'een Mul'ataa Dirree dhalataa Arsiitti miti kunniin kaachela warra qabsoo biqilchee jirru kunniin maal isin dhattanii achi dhattanii wareegamtan seenaa qabdan malee baddanii magaalaa Finfinnee keessa teettanii paartii yookaan Adaamaa keessa teettanii paartii lafarra hin jirre paartii ilaalcha hin qabne kan mul'ata hin qabne ka seenaan bira hin jirre haga itti dhaabattan bakka seenaa qabutu dhaqaa wareegama jabeessa akkas jedhee amanaan kun ilaalcha kiyya akkitti amanutu akkana Oromoon abbaan barbaade diktaatara yoo ta'e yoo na bilisoomse yes duraan dursee na bilisoomsuu isaatiif kabaja qaba. Isa lammataa addunyaan kun jijjiiramaa jira. Addunyaan kun diktaatara irraa gara dimokiraatiitti kasobaallee haa ta'u deemaa jira. Nu sirna gadaa qabna sirna gadaatiin of taligneet wallaalaa kenna nama kenna ka emotion ta'u of keessaa seeraa fi heeraan akka sirna gadaatti madaallet kenna ka jedhu kun gaafa bilisoomte booda itti dhufta. Har'a immoo ka dursu roorroo qolachuu dursa. Aangoo dura amma kaangoo kamaal hadda imesar aangoorra roorroo qolachuutu dursa har'a. Nama gumaa ilmaan Oromoo baasutu dursa roorroo. Roorroo san qolattee sa itti dhufta gaafa marroon olaantummaa naannoo tokkoo deebise. Gaafa marroon
Olaantummaa Wallaggaa deebisi yookaan olaantummaa naannoo tokko shawaa dhalate na fakkaata. Tuulamatti shawaan beeku onnoon Dr. Rundaasaan shawaan beeku shawaa Amaaratti beekaa ani tuulamaa jedhe dhugaa. Kanaaf tuulama dhalate bakkuma barbaadee haa dhalatu. Nama ilaalcha Oromummaa qabu Oromiyaan bilisoomuu qabdi jedhee yoo kas bilisoomsa ta'e laalee jala hiriire. Kanumaan huu jennee deemuu haa dhiibnuun ilaalcha kiyya ilmaan Oromoo dhugamaa ka deeggaruus qabnu kana hiree argachuu qaban jedhee amana jarri kun hiree hin arganne Oromoon hiree hin kennineef marroo hiree hin kennineef Jawaar hiree argateera Kamaal hiree argateera hiree ofii argatanitti hin fayyadamne jarri kun haga laaluwan Jawaar haga tokko fayyadamee gara haga tokko jalaa kufte jalaa akkuma argitu kun akkuma argartan kan hiree guddaa kenname Jawaar hiree guddaa Oromoo hin arganne argata hogganni Oromoo tokko hin arganne argate Jawaar hin fayyadamne. Kanaaf hiree argachuu qaban marroon amma hiree argachuu qaba jedhee amana. Daawudillee hiree argatee haga ofii hiree ofii qabsoo keessa fixee haga tokko waan godhanis jiru waan goones jira waan bilcheessanis qaba waan tolchanis qaban waan balleessanis qaban. Kanaaf hiree amma moo dhalataa lafaa dhufu akka marroo kan ka goollicha dheengee kana mee halaallu. Yoo kufanii isaanis kufanii nutti galan gaafa sallaal garuu hiree argachuu qaba jedhee amana. Inni tokko yoo mul'ata qabaat barsiisan maan tokko nama tokko yoo hiree yeroo baay'ee dhorgate nama harka yeroo baay'ee baasee dhorgate ila mee ati mee qaata harka baaftaa jedha. Oromoon akkana maal dhabe akkuma nama tokkocha harka kudhan nama tokkocha deebiftaati barsiisaa yoo taate amma namni kudhan yoo harka baas kunneen teessaa laalteet nama tokkocha gisee kudhan kennitaa baratama cimaa tokko giree kudhan kennitaa hiree. Inni qaata baasaa mee inni ilaalcha maal qaba maal naaf qaba jetteet maal beeka jetteet hunda madaaluu qaba. Kanaaf Oromoo hiree kennuufii qaba jedhee amana ammatteen hiree kennuufii qaba. Daawud ganuu tooftaan haabosona hafanii Daawud hin beeku jedhee ilaalcha siyaasaa fi yaadu mirga isaati. Innaa Daawud Finfinnee haa ta'ee marroo hin beekaa jedhu barbaadda. Hayi koottaan wareegaa jedhu ni barbaadda. Ati inni wareega sodaatanii isaan wareega sodaatanii beecinaa opiidoo siiganii ilmaan Minilik siiganii. Abiy faa ilma abbaa gadaa ijoollee biltiginnaa kanas wareega onnoo sodaa hidhaa sodaataniiti. Innaa Daawud namaami lubbuun qabu. Kanallee akkana yaaduun baay'ee barbaachisaa jechuu barbaade. Hireen kennamuufii qaba isaan kana dhugama dhugaa yoo dubbanne dhugaa rabbii. Kanaaf isin baay'isee dhiifama ilmaan Oromoo haasofni dheeratee fi harreetti hin fe'anii nama biraati mee yaada namni tokko qabaatte namni tokko yaada yoo qabaatte namni tokko irraa fuudhee geessa. Laayivillee baay'een dhufu garuu nama ajaa'iba akkitti namni kenna yaadu nama ajaa'iba dhugaa rabbii baay'ee nama ajaa'iba. Ani yoo du'e margin biqilin ani yoo jiraanne no abbaan barbaade yoo nu dhufe abbaan barbaade Oromiyaa yoo bilisa baate rakkoo irraan qabu. Garuu gaafiin tiyya gaafii Oromooti gaafii koloniiti gaafii gabrummaa jalaa bahuuti gaafiin kiyya. Gabrummaa san jalaa si baasa namni tokko yoo jedhe nama gabrummaa san jalaa na baasutti fisiiqa malee ani nama gabrummaa na wajjin taa'ee baadhatee hadda bilxiginnaa ta'ee boru nama biraa ta'uuf hin barbaadu. Uumaa kiyyatti. Kanaaf nama gabrummaa jalaa nu baasu barbaada malee gabrummaa annaftanyaa Amaaraa jala teenneeti ardaa ibalullee wal qixaa bara aangoo fi marroollee beeku marroo fi bilxiginnaa akkamitti tokko laa godhee ilaalan. Kaafaa'umaaf bilxiginnaa akkamiin ija tokko ilaaltanii ilmaan Oromoo isin. Kaafaa'ullee aangoof qabsaa bilxiginnaallee aangoomarra jirti uummata homaa rakkoon siiqu attamitti tokko ta'a. Nama afaan Amaariffaa barattu malee naan jedhuu fi lakki afaan Oromootiin barsiisaa ishii gabroonfataa keetta haa jedhu. Ishii lachuu sadiinuu gabroonfataa jennu. Kaafaa'uun gabroonfataa jennu abaa'uun gabroonfataa jennu. Garuu kun afaan Oromoo dubbatta afaan Oromiyaa afaan Oromooti biyyi kiyya Oromiyaa jedhee si falmata. Kun immoo lakki Oromiyaan hin jirtu si gabroonfa afaan Amaaraa barata kan filatta lamaan keessa. Turti bakeetiif uumee qabe nama turumaaf lubbumaanuu turuuf kan filatta. Dhalootuma kanaa tursiisuuf kan filattame. Okay? Bilxiginnarra OPDO barata wayyaanee wayya yoo laalta yoo reenjii yoo laalta Oromiyaan ni jirti aga tokko kasomaallee ta'u kabara wayyaanee wayya amma bilxiginnarra bara wayyaanee filadhaa. Yoo filannoo taate at least in dhala dhufutti dabra wanni sun nama isa dhaamsuuf dhufe muluma isaa jim godhee dhaamsee balleessee daangaa jedhamu haqee Finfinnee ka sagalta heerarra waan hin jirre 1995 87 akka lakkoofsa Itoophiyaa tumame Finfinnee magaalaa Oromiyaa ta'u handhuura biyyaa ta'u handhuura Oromiyaa ta'u nama isa si mormu kan akkamitti deeggarta. Kuni macheem wallaalallee miti ana hedduun wallaal irraa dhumaa yoo ta'e malee mee eenyu ergu
Yoo wallaala irraa dhumaa ta'e malee akkamitti eeggatu? Ajaa'iba rabbiiti. Namni si gabroomsu adda filachuu danda'u qabda. Mee namni yaada qabdan yoo jiraattan. Mee namni yaada kennuu barbaaddan yoo jiraattan. Waanuma ilaalchuma Oromoo irraa. Namoota dhuunfaa irraa miti raasaa. Namni yaada qabda yoo jiraattan. Caffee sii kenname caffee kennii jedhan. Nama tokkollee ajandaa godhee irraa soof miti. Kamaal irraa soof miti kan dhufe. Ilaalcha qabsoo Oromoo irraa soof dhufe. Oromoon walma isaa ta'uu filachuu danda'u qaba. Beekuu qaba. Namni isa gabroomfataa kamtu caalaa. Haa wal caalu illee baatan garuu kamtu caalaa beekuu irra jira. Namni tokko. Caffeeni hin kaasu nutti fakkaata. Biizii naaw jedha. Okay. Ayya nagaan bulaan bira halkanii kan keessaa sa'aatii 9 ta'aara. Ilmaan Oromoo akkasitti yaada. Eegalee. Jabaa barbaannu. Jabaa mul'atu keessa. Isa lammataa dhiifama waan irraanfadhee jira. Opidiyoon yookaan naftanyaan afaan Oromoo dubbatu filtiginnaan warri maqaa Oromoo sobaan riipireezenti godhe. Oromoo nutu bakka bu'a jedhu. Weellistoota tuulamaa ka garaacha jiran ka shawaadan weellistoota garee lamatti qoodanii jiran. Garee katamee fi garee baadiyaa. Garee katamee warri jedhamu warra culullee warra magaalaa jiraatan tokko warra bakka akkuma barbaadan magaalaa keessa deeman ka qabeenya horatan kaasetti gurguratanii hoggaa 3-4 beekamaa turan biyya keessatti isaan katamee warra araadaa warra akka abban kun ilaalcha amaaraa laala. Oromoo keessatti amaara argatan gisee. Warra immoo lakkii nurraan bareedu ilaalchi qabsoo Oromoo kanaa miti warra jedhanii morman. Gaxaree fakkeenyaaf akka Xiiqaa Tafarii akka Caalaa Dagafaa kana gaxaree godhanii ilaalanii bara. Gaxaree akkana bara akka siyaasa amaaraa akkasii biltiginnaan. Biltiginnaan siyaasa Biraanuu Naggaati. Ka jennu kanaaf. Godhanii amma dhiibaa jira nama shawaa keessa illee hundaa miti. Nama hagaa kadhagamtii horatanii sila Oromoo kun girisa nama faarsaa fi dhagamtii kana. Kanaaf kadhagamtii horatan isin katame jechuudha. Warra kaleessa qabsooftan, warra seenaa qabdan. Isin yoo sirbitan malee Oromoon yoo isin sirbitan qofa lafaa kaa. Oromoo katushaanii dhe isin, katushaa irraa hiiku isin, saganamma bobbaasu isin, ka caalaa nama jedhu jechuudha. Oromoo ka bobbaasu nuyi jechuu maaltu hafe? Homaa wanti hafeef takka illee jiru. Oromoo lafaa kaafnee eessatti lafaa kaafte Oromoo boo? Lafaa kaafnee sirbite yes. Qabsoo bilchaattetti dhufan qabsoo bilchaatte kalbuu meeqatti dhangaleetti dhufanii tabbaatti ta'an. Yoo ta'an maqaan isaa katamaadha. Gite seenaa goobana daacee dhalan seenaa achuma seenaa babbareedaa osoo jiru. Seenaa jaagamaa badhaanee achuma dhalate qamesanitti. Seenaa Nattima Hayilamaariyaam Gammadaa Maammoo Mazammir kanneen dhagahin dubbachuun barbaadan seenaan kun hin barbaadamu. Wagii saattoo tolchaa wagiifaa achumatti tolchaa wagii amma diisii irratti fakkaata. Seenaa babbareedaa Guzunesh Kabbadaa fa'aa hin barbaadan seenaa akkanaa warra dargii lolaa ture. Seenaa akkanaa kana barbaadan. Warra seenaa kanarratti ciche immoo isin maal jedhanii isin gaxaree hojii. Siyaasni isin hin galu. Taakkalaan kun amma shawaadha. Taakkalaa uummanni Oromoo ka'ee asirraa kaleessa gaafa weellisaa miti yookaan namni aktivistiin tulama tokko miidiyaa kanarra hin jirre irra lolaa baanee miti ana dabalatee. Nama Oromooti taakkalaan ka'uun qabu gaafa jedhu taakkalaan waan arsii dhalateef waan harargee dhalateef miti ijoolleen harargee irra lolaa turan. Waan wallaggaa dhalateef miti ijoollee wallaggaa irra waan gujii dhalateef miti. Ilaalcha Oromummaa ilaalcha seenaa san jechuudha. Amma taakkalaa yoo fuudhee bakka sanii darbee Biraanuu irra kaa'e boonsaan taakkalaa buuftan jedhee haa iyyuu barbaaddanii morma idanan qabu idana qabee noreegu du'aa kee. Ajaa'iba. Kanaaf baay'een gaddina artistoonni jirtan walitti deebi'aa waliin weellisa qabsoon Oromoo ni bariiti. Okay? Ilaalcha qabsoo Oromoo jala duuchaa humna godhadhaa gamtaa ijaaradhaa
kaabinee fi shurshurtuu fi gurgurtuu isin keessa seentu ofirraa eegaa. Galatooma. Gaafa durroba ammasee. Akas. Shakkine bakka jiraatan kanaaf ilmaan Oromoo barreessuun dhiisinaa, qabsaa'uun dhiisinaa, yaadarra qabsaa jira keenya. Ammallee irra deebi'ee isin hima. Ilmaan Oromoo weellistoota jajjaboo itti amantan. Waama biyya alaatti koomunitiin jirtan. Waama qarshii kennaa fi walitti guuraa konsertii qopheessaa isaan waama jira kenna. Artistoota isaanii galan tokko isaanii waaminaa. Bilxiginnaa madarak irra deemanii asirbanii Oromoon ulaalu maarraa gootan. Kanaaf jara kana malli ittiin cabsan weellistoota Oromoodha. Quuqama qaban keessaa waamuun barbaachisaa. Konsertii qopheessanii qabeenyaanis. Oromoon kaasettii isaanii obaasan bituu laalu kajaraa laaluu dhabu. Gabaan akkas. Oljay. Galatooma ilmaan Oromoo.